Sabni Oromoo tokkummaa jaallata, jireenya gamtaatti amana, gurmuun hojjeta, daboo wal kadhatee jigii waliif ba'a, daadoo naqatee dabaree wal fura. Akka aadaa isaatti gamtaan korata, gamtaan lolata. Innaa gurmuun bobba'u seera muratee wal abbooma. Oromoon seerri ilmoo namaarra marartii jedha. Kanaaf seerri murame hin cabu hin dabu. Akka salphaatti irra hin tarkaanfatamu. Seerri hariiroon tokkummaa isaatti akka hin boorofne, safuun waaqaa fi lafaa akka hin cabne, qajeeltuun akka hin dabne tiksa. Oromoon durii tokkummaa eeggitii seeraa qabuun of masakaa ture. Kanaaf gaanfa Afrikaa babal'annaa fi waraanni akaakuu halleetti heddummaatu keessatti bara dheeraaf mo'ee jiraate. Gaaddisa gadaa jalatti waa halleen Oromoo mijuu ture. Irree lolee mo'atu, qaroomina halagaa awwatu, aadaa fi duudhaa gabbataa, nagoomaa fi qananii ilmoo namaa namoomsu kanneen kana fakkaatan qaba. Tokkummaa dhabuun Oromoo cabse, saba guddaa xiqqeessee yartuu isa hin ginne jala bulche. Aadaa fi duudhaan isaa mancaafame, eenyummaan isaa tuffatame, guddaan isaa salphifame, dhaloota akamuu ta'ee jireenya isaatti roorrifame. Alagaan halaalaa dhufee Oromoo hubatu, jireenya gadadoo sabichi keessatti yeelalu osoo hin raajeffatiin hin deebi'u. Guddaa dagaagaan kun unkutaa'ee xiqqaa akka rirmaan ennaa qorqame alalfatamu akkamitti hin raajeffatamu. Saba akka Oromoo guddaa garuu haga guddina isaa ofiifis ta'ee addunyaa biroof waa gumaachuu hanqateen guddicha rafaa jiru The Sleeping Giant jechuun beekama. Saba guddaa garuu dammaqee, gurmaawee, hidhatee, mo'atee haala geeddaruu dadhabetti Oromoo ilaalu. Biriiteenichi Henry Blank jedhamu jamana Teewodiroos Maqdallaatti waggaa 2 hidhamee Oromoota Walloo waliin hariiroo gaarii tolfatee kitaaba isaa boodana barreessee Narrative of Captivity in Abyssinia jedhu keessatti Oromoon saba guddaa, qaroo, goota, dhaabbii qaamaa fi ayyamquuyin Habashaarraa adda kan ta'e garuu tokkummaa dhabuun hubamee roorrifama jala jiraachuu hima. Itti dabalees Oromoon utuu barbaachisummaa irree tokkummaa hubatan ta'ee lafa akaakileen isaanii qabatan irraa dachaa baay'ee qabachuu danda'uu jedha. Tokkummaan dhagaa golee jireenya saba tokkooti. Sabni kamuu hagamuu guddatu, hagamuu qaroomuu, hagamuu gootamuu yoo keessoo isaatti walii galtee qabaatee akeeka guddaaf waliin hin tarkaanfanne akka tuuta hoolaa yeeyyiin seentee gooltuutti alagaan dhuggamee nagaa dhabaa jiraata. Keessa ofiitti ititee dantaa sabummaa isaa diinarraa hin faccifatu yookaan mirga hin falmatu. Yoo tokkummaa hin qabaanne macca guddaan hagoo ijaaramtee waliin dhaabbattuuf ulfina isaa dabarsee kenna. Tokkummaan Oromoo diigamuun sabicharraa ulfina halle mulqisiise. Ulfinoota hundarraa inni ijoon sarbama bilisummaa sabummaati. Sarbama bilisummaa sabummaa keessatti kan baay'ee baratame guddaan xiqqaatti cobee hacuuccaa fi roorrisa wayyabaa mirkaneessuudha. Kanarraa ka'amee gaaffiin sabummaa bakka hedduutti akka gaaffii bicootaatti lakkaa'ama. Kan Oromoo waan baratamaa kanarraa addadha. Itoophiyaa keessatti yookaan gaanfa Afrikaa keessatti saba Oromoo hedduminaan saboota kaan dachaa 2-3 caalutu mirga isaa bicootaan sarbamsiise. Koloneessaa bicuu doofaa fi duubatti afaan mirgaa fi bilisummaa Oromoo sarbee hedduminaan Oromoo gadi qaroominaan duubatti afaa quubsumaan lafa dhiphoo haga konyee harkaa geessurra kan jiraatu garuu edda bara dheeraaf keessatti wal nyaataa ture booda qawween faranjii fi Oromoo irratti ka'uun isaan tokkoomsee yaada isaanii waloomsedha. Habashoonni tokkummaa keessaa dhiiga sabummaa keessaa furga'uu hin qaban. Akka sabaattis tokkoomanii hin beekan. Leelloon yaada isaanii sabummaa caalaa lagummaaf durfannoo kenna. Laga lagatti wal qoodanii walitti duuluu, aangoorraa wal dhiibbachuu yoo barbaachisaa ta'ee argame fira ollaa ofii gananii halagaa alaalaa michoonfachuudhaan aangoo fi dantaa adamsuun duudhaa isaanii baratamaadha. Garuu hagamuu wal jibban, hagamuu wal balleessuuf walitti gaman Oromoo irratti walitti araaramu. Oromoo irratti taanaan diina hamajaajiin kaleessaa michuu amanamaa har'aatti geeddaramuuf ija hin sukkuummatu. Haalli isaan Oromoo irratti ijaaraman kaayyoo naamusaa hundee jabaa qabu irratti akka hin taane agarsiisa. Tokkummaa jibbaatti. Jibbi ergama dukkanaa haga ta'etti obomboleettiin seenee yeroo kamitti duiguu danda'a. Yartuu isaa gadiin dhuggamee kufaatiitti affeeramuu Oromoof sababaan duraa tokkummaa sabummaa isaa laaffisee kutaa kutaan yookiin gosa gosaan wal qooduu, wal qoccoluu fi safuu cabsee walii isaatti halagaa daboo kadhachuudha jedhama. Akka jedhamu ta'uu baatullee gaaddisa tokko jalatti gurmaa'ee irree tokkoon alagaa itti duule ofirraa faccisuu hanqachuunsaa mirkanii seenaati. Oromoon koloneessaa nafxanyaa gabbare seenaa dilbii gootummaa, irrummaa, humnummaa, duudhaa gadaan masakamanii akaakileensaa dalaganii darban bakkarraa kaasise yookaan xurii faalsise. Oromoon nafxanyaa gabbare gaaddidduu hallee alagaan golgame waa'ee isaatti bartuu ta'e. Aadaa isaatti, seenaa isaatti, eenyummaa isaatti bartuu ta'e. Ofitti bartuu ta'uun ofitti amanamummaa hir'isa, of balfa, of cigaa, of mamee cabaqa alagaa dhugeeffata. Tokkummaa dhabuun Oromoo waan hunda dhabsiise.
Waa'ee tokkummaa Oromoo ennaa dubbannu seenaa durii sakatta'uun barbaachisaa ta'a. Fakkeenyaaf Oromoo jaarraa 16ffaa keessa seenaa addaa dalagee darbe haa fudhannu. Jaarraa 16ffaa keessa gaanfa Afrikaa kun lola gurguddaa bakka lamatti qoodamuu danda'u keessummeessite. Inni jalqabaa lola Kiristaana Ortodoksii fi Islaama gidduutti bara 1527 hanga 1543tti gaggeeffame ennaa ta'u, inni lammaffaan lola Oromoo fi Kiristaana Habashaa waliin naannoo waggaa 100 osoo haddaan hin citiin deeme, akkasumas Oromoo fi Musliimota babal'annaaf bobba'an gidduutti yeroo muraasaaf gaggeeffamedha. Lolli kun lamaan humnoota naannichaa fi qooda fudhattoota akaakuu adda addaa alarraa hirmaachise. Fakkeenyaaf Poorchugaalonni Kiristaana Habashaa tumsuuf ennaa dhufan, Turkoonnii fi Araboonni ammoo Musliimota karaa bahaa bobba'aniif birmatan. Haala sana keessatti leexaa qoomma'an diina gara lamaa ofirraa faccisaa, achumaanis naannichaaf nagaa argamsiise Oromoodha. Kiristaanonnii fi Islaamonni amantaa babal'ifachuuf yeroo hedduu bakka hedduutti waraansa suukanneessaatti wal affeeruun beekamu. Amantaan hunduu dhalli namaa ulfina qabeessa uumaa harka Waaqaa ta'uu barsiisa. Dhalumti namaa kun daafii amantaa ammeenya suukanneessaan yeroo gorra'amutu heddummaata. Dhala namaa ulfina qabeessa sana kan Waaqni akka fakkiisaatti uume jedhamee barsiifame ulfina sarbanii ammeenyaan balleessuun yookaan yoo namaa ta'e malee fedha Waaqaa ta'uu hin danda'u. Waaqni yoom ofii lolachuu dadhabe nama daboo kadhate. Lolli weerara Ahmed Giraan yookiin Ahmed Bitaachichaa jedhamee halluu ammeenyaan barreeffame qondaalota gama tokkoon kiristaanaa fakkeenyaaf kootamaa Habashaa Atsee Galaadiyoos jedhamu, gama biraan Musliima fakkeenyaaf Ahmed Bitaachichaa ta'aniin hoogganame weerara halagaa haa fakkaatu malee kaayyoo guddaan aangoorraa wal dhiibanii bulcha eenyummaa ofii fakkaatu gad dhaabbachuu ture. Galaadiyoos bulcha Kiristaana Habashaa, Ahmed ammoo bulcha Islaamaa yookaan sulxaanaa kiristaanonni harkaa facaasan sadachoo deebisuu barbaade. Kaayyoo kootamoota lamaan duubaan garuu deeggarsi mootummoota fatansoo oggasii Poorchugaalii fi Turkii tureera. Ahmed Bitaachichi Habashaa mo'atee lafa bal'aa harkaa baafatee ture. Habashaaf raawwate ennaa jedhametti garuu irreen Poorchugaalotaa gaggabaa Ahmed Bitaachichaa hankaakse. Ahmed bara 1543 rasaasa Poorchugaalotaan ajjeefame. Sana booda humni Habashaa fi Poorchugaal irraa walitti ba'ee humna Oromoo saffisa guddaan furga'aa ture dhaabsisuutti bobba'e, garuu hin milkoofne. Oromoon sirna gadaa jalatti ijaarame humna weerartuu maqaa kiristaanummaan waltumsitu bittinneessee of duraa maqsuu danda'e. Harcooyin waraana Musliimotaa gumaa Imaam Ahmed Bitaachichaa baasuuf Habashaatti duulan ennaa Atsee Galaadiyoos ajjeesanii faacha isaan sirbaa Haraditti dhiichisan, waraanni Oromoo Gadaamichillee bara 1555 hanga 1562tti ture dursee Harar qabachuun Tulluu Hazaloo irratti jihaadota bittinneessee gammachuu isaanii hankaakse. Taatee kana dura waraana Hamalmaal mataa waraana Galaadiyoos kan ture rukutee lafa bal'aa harkaa baafatee ture. Waraanni Musliimotaa harka Oromootti baqee dhume yeroo dheeraaf bayyaannatee mataa ol qabachuu dadhabe. Waraanni Kiristaanotaa akamuu taatee utuma baqattuu holqaa fi tabboota keessa ruuqamte. Eddasii Kiristaanaa fi Musliimni gidduu seentummaa Oromoo irraa kan ka'e wal waraananii hin beekan. Oromoon furrisa tokko ta'ee simbira lama rukkute. Icciitiin mo'icha Oromoo tokkummaa isaa ture. Tokkummaa sabummaa ijaarrate. Dhiibbaa karaa kaabaa Kiristaanota Habashaan karaa bahaa Musliimotaan irra ga'e jalaa dandamachuuf dirqama tokkoomuu qaba ture. Fakkeenyaaf karaa kaabaatiin Kiristaanonni Habashaa of gurmeessanii yeroo dheeraaf Oromoo ollaa isaanii jiraatutti roorrisaa turan. Oromoon gadaasaa, qaalluusaa, aadaa fi duudhaasaa hundumaa lagatee kan isaanii akka fudhatuuf lola walirraa hin cinne itti banan. Rakkoo isarra ga'aa jiru kana Oromoon kaabaa Oromoo kibbaa mari'ate. Maal taanuu waliin jedhan. Warri maal taanuu waliin jedhu waan ta'uu hin dhabuu jedhama. Kanaaf Oromoon barasii wal waamee wal mari'ate tokkummaan akka seera gadaatti lolatee mirgaa fi ulfina isaaf falmachuuf wal ta'e. Tokkummaan koratan, tokkummaan heera tumatan, tokkummaan seera muratan, tokkummaan eeboo fi gaachana kaasanii halagaa weerartuu ofirraa qolatan, tokkummaa sabummaa ajaa'ibaan dhaabbatee daangaa handhuura isaatti ulfina uwwise. Argaa dhageettonni Habashaa fi abukaakkeen Habashoota dhugeeffatan sochii seena qabeessa Oromoon jabana sana geggeessee weerara yookaan babal'annaatti lakkaa'u sun jettee sobaati. Oromoon eenyuun iyyuu hin weerarre, eenyuttis daangaa hin dabarre. Akka dirqama innas kora sabaa irratti lafa kaa'ameetti waraanni Oromoo saba afaan Oromoo dubbatu, saba gadaan bulu, saba Waaqa tokkichatti amanu wala boomsa. Humni Oromoo bara sana furga'ee murtii kana kabajee daangaa bal'aa diina harkaa baafatee wala boomsullee marawee handhuura mootummaa kuushotaa kottee farda isaa hanqisaa kan jedhe hin turre nama gaabbisiisa. Seenaa sochii Oromoo sana ilaalchise asoosamni beekamaan weerara Oromoo yeroo tokko ammoo babal'annaa Oromoo jedhu bal'inaan dubbifama. Oromoon hin weerarre yookaan hin babal'anne. Akka sabaatti tokkummaan lolee dhiibbattuu fi babal'attuu bitaa fi mirgaa ofirraa qolatee mirga sabummaa isaa humnaan kabachiifate.
weerara yookiin babal'annaa jedhaa kan munaaganiif dhugaa haqaaqanii haqa dabsanii seenaa jallisanii Oromoo abbaa biyyaa fi abbaa mirgaa biyya handhuura isaa hirkoo seenaa abbummaa dhabsiisuu barbaadaniiti. Dhugaa Oromoo lafarraa akka tulluu mul'atu haaluuf halluu qabee hedduutu qisaasame hin taaneef qabsoon sabummaa Oromoo luka jalaa dhahe. Oromoon yoo tokkummaan ka'e saba kallattii seenaa hundeerraa geeddaruu danda'u akka ta'e dilbiin seenaa isaanii mirkaneessa. Irra jireessi Oromoo har'aa waan isaatti bartuu ta'ee rakkate. Waa hallee akkeessa, waa hallee fakkeessa. Waan inni akkeessuu fi fakkeessu jija halagaati. Qabsoon bilisummaa Oromoo fiixaan ba'uuf qabsaa'otti waan halagaa akkeessuu fi fakkeessuu irraa duudhaa, aadaa fi seenaa Oromoo irraa qayyabachuun fakmishoo godhachuu feesisa. Qabsaawaan bilisummaa boona ofii qayyabachuu qaba. Oromoon saba ilyaada guddaati. Kanaaf sirna gadaa seenaa jireenya dhala namaa keessatti akkaan adda ta'ee fi har'allee hubannoo sammuu namoota hedduu qoru kalaquu danda'e. Oromoon saba ijaarsaati. Itti yaadee, itti dhimmee, karoorsee, sirnaan wixinee, beekumsa cuunfaa sammuu isaatiin masaraa hin jigne ijaaruu danda'a. Seenaa boonsaa Oromoon durii gadhaabee darbee dhaloota har'aa akka waliigalaatti qabsaa'otaaf akka addaatti dubbee amanamaa qofummaa itti dhiyeessudha. Akka itti addunyaa hubannu, akka itti jireenya sabummaa keenyaa masakannu, akka itti hiree egeree keenyaa mil'annu, akka itti alagaa ilaallu, akka itti hariiroo macca kanaa koyinnu hundi duudhaa sabummaa keenyaa irratti yoo hin hirkanne waan akka sabaatti walitti qabnu hundi akka hin taanetti nu harkaa harca'uu danda'a. Akka sabaatti of dandeenyee ijaajuuf gama hundaan bu'uura Oromummaarra dhaabbachuu barbaachisa. Bu'uura Oromummaarra dhaabbanne lafa kaayyoo keenyaatti yoo tarkaanfanne gufuun nu dha'u gonkumaa nun gufachiisu, xaxaan alagaa duubatti nun harkisu. Oromoon saba guddaadhaa ennaa jedhamu lakkoofsa uummata isaa qofa miti. Qaroomina cuunfaa sammuu isaa ta'e sirna gadaa xiqqaa fi guddaan addunyaa raajeffatu saba gumaachedha. Dimookiraasiin mallattoo eenyummaa warra lixaa fakkaatu mandaroota Giriik keessatti bar tokko biqiluutu himama. Inni Giriikonni jalqaba dhimma itti bahan kan warri lixaa madaqfatan irraa qabiyyeensaa fagoo ture. Suuta bifa geeddarataa fooyya'aa akka fedha dhala namaa gitutti morodamaa bifa amma ittiin beekamu qabate. Dimookiraasii Giriikotaa keessatti shaakalli abbaa irrummaa jabaatee mul'ata. Finnoota magaalaa yookiin siiti isteet keessatti muraasa carroomsee wayyaba haala goomsuun eegalame. Kanaaf Giriikota sabummaatti guddisuu hanqate. Gadaa Oromoo dimookiraasii Giriikotaarraa kan adda godhu jalqabumaa shaakala abbaa irrummaa lagachuu qofa osoo hin taane wayyabaaf durfannoo kennuu, saba ijaaruutti xiyyeeffachuu fi namni kamuu dirqama umuriinsaa ayyamuu bahatuuf mirgaa fi dirqama lammii Oromoo umuriin qoodee dhaloota keessatti gadhaabuu isaati. Akka gadaa Oromootti sagaleen muraasaa sagalee wayyabaatiin hacuucamuun sirna miti. Dubbii gadaan ilaalee itti walii galama malee sagalee wayyabaan hin ragga'u. Dubbiin itti walii galame duubatti harkifamee qurrama hin dhalu. Abrahaam Lincoln dimookiraasii jechuun mootummaa uummataa uummata keessaa uummataaf jedhee ture. Hiika dimookiraasiif dubbi Lincoln yoo dhugeeffanne kun qabiyyee sirna gadaa Oromoorraa addadha. Gadaan amantaa, siyaasa, dinagdee, aadaa fi guutummaa jiruu fi jireenya saba Oromoo masaka. Oromoon gadaa jalatti sabaawee tokkoome. Egaan Oromoon kaleessaa akka sabaatti wal waamee akka sabaatti waliif owwaate, akka sabaatti koratee, mari'atee, heera tumatee, seera muratee, murtii kennee akka jigee hin dhangalaaneef kaayyoo tokkoof kakate. Oromoon kaleessa gaaddisa gadaa jalatti akka sabaatti lolatee, akka sabaatti mo'ate. Daangaa diinarraa buufatee dhiiga isaan sararee tikfate. Eenyummaan Oromoo afaan, aadaa, duudhaa, seenaa, daangaa fi kanneen kana fakkaatan bu'aa tokkummaa Oromoo duriiti. Oromoon har'aa tokkummaa Oromoo kaleessaarraa waan hedduu barachuu qaba. Dilbiin seenaa tokkummaa Oromoo kaleessaa qabsoo birmadummaa, bilisummaa ofiin bulummaa fi dandamannaa eenyummaa Oromoon har'aa wallaansoo taasisaa jiruuf bu'uura jabaa ta'a. Tokkummaan Oromoo gudunfaa hibboo mataan furgaasaa dhorkate miti. Diilloo qoraattii halagaan Oromoo gidduu buusaa turte akka sabichi tokkummaa jabaa hin ijaarranne dhiibbaa godhe ta'a. Garuu sabni Oromoo eenyummaa isaa dhabamarraa tikfatee as ga'e tokkummaa sabummaa bilisummaatti isa geessu uummachuu hin dadhabu. Gaaddisa tokkummaa jalatti Oromoon murteeffatee yoo ka'e humni isa dhaabu akka hin jirre yeroo dhiyoo as mirkaneessaa jira. Mallas Zeenaawwii dubbii tibba tokko dubbate keessatti akkas jedhee ture. Gaafa sabni Oromoo didee ka'e EPRDF dhaaba kiyyaaf hin dhumata. Oromoo didee ka'e waraana Itoophiyaa dhiisii waraanni Afrikaayyuu gadi hin qabu jedhee ture. Waa'een tokkummaa Oromoo Mallas qofa yaacessaa hin turre. Mootonni Habashaa dhufaa darbaa kanuma sodaataa turan. Gaafa Oromoon tokkoome Itoophiyaaf ni dhumataa yaaddawaa turan. Tokkummaan humnaa fi irree maddisiisa. Sabni tokkummaa qabu gaafatee deebii hin dhorkamu, hin tuffatamu. Sabni tokkummaa qabu feetuu diigee balleessuu yookaan ijaaree miidhagsuu danda'a. Tokkummaa qabaannaan aangoo bilisummaa of harka galfachuun deemsa tabbaa hin ta'u. Saba dagaagaan akka Oromoo ammoo yoo tokkoome
hiree ofii alagaa harkaa baafatee of harka galfachuu qofa osoo hin taane ofirra darbee jireenya orma biraa hundeerraa geeddaruuf illee haboo qabaata. Egaan waa'ee tokkummaa Oromoo ennaa dubbannu waa'ee akka sabaatti qalbii fi qaamaan wal ta'uu, wal hubachuu, kaayyoo guddaa tokko fiixa baasuuf wal faana furga'uu, timjii diigumsaa of gidduu dhiqanii, diilloo qoraatti of gidduu buqqisanii, dhiiga Oromummaa walitti hidhamuu fi walitti itituu dabalata. Alagaa diigduu dhugeeffachuun hafee wal amanuu, walitti hirkachuu, gaafa nagaa fi gaafa balaa waliin dhaabbachuu dabalata. Tokkummaan Oromummaa kaayyoo qabsoo bilisummaa saba Oromoo fiixa baasuuf dhagaa golee hin dhommooqnedha. Saboonni addunyaa kanarraa mo'icha gurguddaa bira gahan itti yaadanii, itti karoorsanii, tokkummaa keessoo ofiif durfannoo kennanii, wal ijaaranii, wareegama ofiitiin wallaansoo mo'atan malee tolaan hin arjoomamneef. Oromoonis kaayyoo guddaa of duraa qabuuf tokkummaan ala filannoo biraa hin qabu. Dubbiin tokkummaa yeroo kaafamu dursa kan sammuu nama baay'eetti dhufu waa'ee tokkummaa dhaabota siyaasaa Oromooti. Dhuguma qabsoo bilisummaa saba kamiifuu tokkummaan dhaabota siyaasaa qooda olaanaa kenna. Bu'uurri tokkummaa saba tokko yaadadha. Bu'uura yaadaarra dhaabbatamee ijaarsi kaan karaa qabata. Kun immoo dhaabota siyaasaan cinatti hirmaannaa qooda fudhattoota hedduu gaafata. Akkuma tokkummaa kaannisaa jechuudha. Kaannisni hojii jaallatti. Kaayyoon kaannisaa damma tolfattee soora qoonqoo ishee ol kaawwachuudha. Kaayyoo kanaaf hojii qooddatti. Tokko laga buutee bishaan waraabdi. Tokko dirreetti baatee daraaraa xuuxxee fiddi. Tokko gaagura leelee dibdi. Kaan gagaa dhaabdi. Kaan gagaa qophaa'e keessatti dammeessiti. Kaan mootii soortii, kaan mootii eegdi. Kaan waardiyyaa bobbaatee callaa oomishame hattuu irraa eegdi. Oomishni dammaa mi'aawaan sun xaarii fi dadhabbii tokko tokko kaannisoota gaagura sana keessa jiraniiti. Waliin bobba'u, waliin oomishu, waliin sooratu, hattuu oomisha isaanii saamtuu waliin lolatu. Gaaffii tokkummaa akkamii jedhuuf deebii quubsaan tokkummaa akka kaannisaati. Inni kun dhaabota siyaasaa fi kan noolaa, dhaabbatoota isaa, hayyoota isaa fi kanneen kana fakkaatan hunda dabalata. Qabsoo bilisummaa keessatti hunduu ga'ee bahatu qaba. Qoodi akka adda addaatti kennamu walitti cuunfamee, dhimbiibamee fiixa ba'iinsa kaayyoo saba Oromoof gumaacha.